Qabaanii waraan raayyaa ittisa Itoophiyaa fi humnoota Eertiraa finciltoota naannoo Tigraay waliin geggeessaa jiraniin wal qabate lammiileen nagaa naannichaatti rakkoo hamaa keessa jiraachuu dhaabbanni Human Rights Watch beeksise. Dabalataanii hospitaalii Rifaaralaa Maqaaleetti argamu Ayirdaar sababa hanqina qorichaa fi yookiin qorsaa fi namoota dhibee sukkaara qaban yaaluu akka hin dandeenye ibsa. Zalaalem Taadessaa dabalataan isinitti hima. Dhaabbatichi ibsa onkoloolessa 18 bara 2022 baaseen haleellaa qilleensarraa gaggeeffamuun hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee lammiilee nagaan du'uu fi miidhaa qaamaaf saaxilamaniiru jedhe. Mootummaan Itoophiyaa magaalaa Shiree to'achuu beeksuus sana dura yeroo dheeraaf naannoo magaalittiitti haleellaan gaggeeffame dhalattoota Tigraay bakka biraa irraa achi qubatan ammas bakka sana akka buqqaan taasisuu dubbatu gaanfa Afrikaatti daayirektarri dhaabbata Human Rights Watch Lataashiyaa Baadir odeeffannoo naannicharraa argadhe jedheen dhaabbatichi haleellaa humnoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gaggeessaniin lammiilee nagaa irratti miidhaa hagana hin jedhamne kan qaqqabe yoo ta'u qabeenyi hedduu barbadaa'ee namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Gama biraan ammoo humnootni Tigraayis yeroo ji'a hagayyaa keessa waraanni yeroo eegalee kaasee naannoo Amaaraa keessatti lammiilee nagaa ajjeesuu fi magaalaa Qobboo keessatti qabeenya saamuu isaanii ibsa dhaabbanni Human Rights Watch. Dabalataan Itoophiyaatti sababa waraanaa waliinii gara waggaa 2 deemaa jiruun dhaabbileen fayyaa Tigraay sadarkaa dhibamtootaaf wal'aansa barbaachisaa kennuu hin dandeenye irra ga'aniiru. Hospitaala Rifaraalaa Ayidar Maqaleetti argamus sababa hanqina qorichaa meeshaalee wal'aansaa fi tajaajila elektirikiitiin tajaajiloota fayyaa ijoo jedhaman addaan kutuuf dirqameera. Hospitaalichi dhimma dhibamtoota dhukkuba sukkaaraa irratti dhiyeenya waldaa dhibee sukkaaraa Itoophiyaa, Ministeera Fayyaa Itoophiyaa fi Federeeshinii dhibee sukkaaraa idil addunyaaf xalayaa barreessee ture. Dhibamtoonnis balaa cimaaf saaxilamanii akka jiran beekseera. Dhibeen kun qoricha bayyaannachiisuufis ta'e wal'aanuuf gargaaru lilmoon kennamu insuulinii fi qoricha liqinfamuu barbaada. Tigraay keessatti namootni 27 ta'an qoricha kanaan jireenya isaanii akka itti fufsiisan hospitaala Ayidar Firaansiisitti daayirektara meedikaalaa kan ta'e Dr. jedhamu bardabree Itoophiyaaf kennitee jette Ameerikaan. Itaanan dubbii himaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Vedant Patel Iraan xiyyaarota wal fakkaatoo kanneen gara Yamanii fi Raashiyaatti ergitee jedha. And on the topic of Yemen, we are working closely with the UN. Dhimma itti fayyadama droonii Yemen ilaalchisee koree ogeessota qoqqobbii UN qorannoo gaggeessan waliin itti dhiyeenyaan hojjechaa jirra. Kana duras yeroo Iraan droonii akkasii UAV kan nama malee balaliitu Yemenitti ergaa turte UN itti beeksisaa turre. Droonicha kan dhiyeessaa ture Iraan waan ta'eef. Kana malees bara darbee Iraan droonii Muhajir 6 jedhamtu gara Itoophiyaatti erguu irrattis UN itti beeksifneerra. Ifatti dubbachuun barbaadu. Garuu addatti irratti hojjechaa jirra waan ta'eef. Garuu wantootni akkasii seera keessa darbuu qabantu jira. Iraan droonii Raashiyaaf erguun murtee seeraa mana maree nageenyaa UN 2231 cabsuudha. Murteen seeraa yookaan resolushiniin kun yeroon isaa itti darbeera. Garuu qabxiileen yeroo kamiyyuu hojiirra oolan jiru. Innis keewwata 4 irratti meeshaa kamiyyuu tajaajilaa fi teekinooloojis ta'u Iraan keessaa gara biyya biraatti erguuf tokkoon isaanii UN'dhaan raggaasifamuu qabu. Keewwatichi addatti dhorkaa akkanaa ibsa. Kan Raashiyaa ilaalchisee qoqqobbiin jirus haaluma kana keessatti ilaalama. Sababni isaa drooniin Iraan Raashiyaaf dhiyeessaa turteen nama malees kiiloomeetira 300 fi isaa ol imaluu dandeessi waan ta'eef. Oomishni droonii kunis qaamuma qabeenya guruu labsii kana jalatti hammatama. Tokko bona hammachaa jiruun miidhamuu dhaabbati biyyoota gamtoomanii ibsa baaseen beeksise. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 fi 100,000, Soomaaliyaatti namoonni miliyoona 7 fi 800, Keenyatti ammoo namoonni miliyoona 4 fi 200 beelhama keessa jiraachuu UN ibsa. Godinaalee Oromiyaa keessattuu naannolee horsiisee bulaa keessatti uummanni horii isaanii dhabuun harka qullaafanii deeggarsa uummataa dhaabbilee miti mootummaa fi mootummaan jiraatan. Gariin beelaanii bakka biraatti baqachuun beekama. Godin Harargee Bahaa fi Lixaatti akkasuma uummanni hongee kanaanii miidhamaa jiran. Obbo Mikaa'el Usmaan Harargee Bahaatti jiraata magaal Qumbii. Hongeen haalaan hammaatee uummataa fi horiinis beeyladaanis hedduu dhumanii uummanninis haalaan beelti hamtuun mudatteeti namni haalaan laaffatee jiru. Akkanatti taahumaa wanni namaa fi addunyaas wanni laafinaan raafeen jiru. Uummanni beelaa kam jira? Uummanni beela qaba. Qaceelloo beela qabanii haalaan laaffatanii jiran. Uummanni beeyladaan duraa dhumtee duraanis jireenyi uummatni horsiisee bula jedhama. Deeggarsoo maatu argattanii? Deeggarsi iddoo sana xiqqoo midhaan
tokko warra buqqaatota tokko kan Soomaliin buqqaaf kan Soomaliin bakka isaan duraan ta'anii irraa buqqaafte tokko wanni kennamee ni jirti. Wanni uummata wal ga'e hin jiru. Akkana haalaanii dhibee guddaa jira. Dhibee guddaa karaa qoonqoo namaatiif kana garuu beeyladaan isii dhumte hedduu baay'ee. Ammoo ammaatti namni beelaan du'aan hin jiru. Namni beelaan du'e garuu ijoollee fi waan akkanaa kan numa himan lafa baadiyyaa keessatti magaalaan jira. Lakkoofsaan amma ta'e hin beeku malee namni du'elleen hin dhabamu. Ulfaa Dhobo Mikaa'el. Galatoomi. Dhaabbanni deeggarsa namoomaa Caayaan bakkeewwan kanaatti deeggarsa geessuu hima. Haalumani keessa jiru hundeessaa fi barreessaan boodii Caayaa Abdulhaq Muhammed akkanaan hima. Harargee bahaarraa keessaafuu aanolee horsiisee bulaa mayyuu mulluqqee qumbii miidhagaa tolaatii fi cinaaksan goloodaa dabalatee warraan adda dureedhaan rakkoo kanaaf saaxilamanii olii kanallee aanoteen silaa baddaa fi oomishaan beekamanillee sababa hongeen kun dheerachuutiin rakkoo kanaaf saaxilamanii jiranii mukni dur gogeen beeknelleen gogee beeladaan isaanilleen harkaa dhumtee uummanni kun keessaafuu yeroo deeggarsaaf gad buunetti horiilleen dhumee karaa irratti foolii isaatiif deemuu hin dandeessu. Uummanni dur horii garagaraa qabuu fi kan qabnees bonni kun wal qixxeessee keessaafuu abbaa warraa tokko qaamaan arginee kan dubbisne horii 25 qabaa 25 keessaa tokko qofaatu hafee tokkichaan sun daasa irratti ijaaree aduurraa tokkicha sun isaa laaffatee jiru osoo deeggarsaaf deemnu irra geenye. Kanaaf inni immoo argine sun kan fooyyee qabu kun immoo karaa fi gaarreen kana keessa hunda horiin baay'een harkaa dhumeet jiraati. Harargee lixaarraayis akkasuma aanaa burqaa dhimtuutii fi hawwii guddinaatiis odaa bultum olii kanaas gumbii bordottee ancaar aanotni kun hundi warreen hongeedhaan saaxilamanii uummanni iddoodhaa buqqa'ee midhaa bishaan duraan yookaan haroo warreen fayyadamu hundi haroon isaanii duraa goggoyte iddoo bishaan jiru deemanii hawaasni qubate sababa garagaraatiin warri duraan qubatees adda dureedhaan warreen rakkoo kanaaf saaxilamanii sababa daangaatiin sababa garagaraatiin warreen buqqa'ee duraan kaambii keessa tureetu jira keessaafuu aanota gadii kanarratti isaan kun immoo adda durummaadhaan warreen hongee kanaaf saaxilame isaan sanirra dabalame warreen jiraattonnilleen manni duwwaa dhiisanii iddoo bishaanii fi deeggarsa irraa argatanitti siqaniiti jiraachaa jiru. Kanaaf rakkoon jiru hammaataadha. Faallaa kanaan garuu itti gaafatamaan buusaa gonofaa aanaa burqadhiintuu Leellisa Kumaala haal aanaa isaanii yoo himu. Harargeen isaa aanaa burqadhiintuu haalli godhaa darbee hongeen akkuma jirutti akkuma naannoo Oromiyaatti godina keenya aanaa keenya kan mul'atedha. Hongee sana immoo qaamolee garaagaraa qaamni mootummaa dabalatee uummanni Oromoo kallattii garaagaraatiin namoota hongeedhaan miidhamaniif deeggarsi garaagaraa godhamaafi ture. Deeggarsi godhameen booda immoo roobni yeroo dhiyoo kana rooba roobeen uummanni qonna oruusaa akka qotatee sanyii gosa garaagaraa xaafii boqqolloo wantoota garaagaraa facaafatee amma oomisha gaarii irra jira uummanni kan yeroo gabaabaatti ga'u facaafachaa. Ammas immoo uummata mana keessatti mootummaan maatii gargaarsa godhu kallattiidhaan emerjensii gargaaramaa kan jiruu fi amma midhaan sun gahutti immoo sirna buusaa gonofaatiin uummanni akka wal gargaaraa jiruu fi kana sadarkaa kanarra jira. Haalli amma jiru immoo haala abdachiisaa fi haala uummanni keenya hongee keessatti hin bahu keessa kan jiru ta'uu isaa. Uummanni ammaantan qotachuu jira bokkaa roobe. Bokkaan roobee qotatee margee amma sadarkaa miidiyaa irratti feesbuuk irra darbuu dandeessu nutuu kalaqsaa jirra. Uummanni lafa duraan hongeen jalaa miidhe deebisee facaafatee xaafii qamadiis boqqolloos akka haala gaariirra jira. Roobni sammatti jira amma sammaa kana roobaa. Suni Harargee lixa qof moo Harargee baaletti? Keenya Harargee lixa aanaa burqaadhiintutti kan inni ibsaa jiru aanumarra jirru malee kan biraa kan odeeffannoo hin qabnu. Ashama kabajamtoota daawwattoota chaanalaa keenya hojjetuu warreen taatan warreen chaanala keenya faalaan like share subscribe godhuun gargaaraa warreen haaraa turellee chaanala keenya kottaadha subscribe godhuun wal jajjabeessinu jenna. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaa tana Itoophiyaa dhaqee jiru haala yeroo akka malee hammaa ta'edha. Haaluma kana wal qabatee walitti bu'iinsi Isaayyaas Afeworqiitiif biyya ammachitti uumamee waan jiruuf haaluma kanaan Isaayyaas Afeworqii yeroo ammaa tanatti waraana toora taabee taa'u jiru hundi kan umrii 55 gadi akka dirqamaan karaa waraana deeman jechaa waraana labsee jira. Sababa kana waraanni itti akka malee